هليف مزايا هليف مزايا جالة ماتي والهليف ميديا خبير كيسا خامبيان لتسني سجنتا أوبلي وانكينيا شرا دينات مقالة مكاتي قبماني من هداش مستوران إيجان سجنتا تمرا ويهارا أوبلي وانكينيا لمان بودتي هفن مالي فكسانا فن إسان غافنا سجنتان تنيا تن سمنا وبلوان كينيا شرد دينات هدماني من هدا ترين تنافكاتي إيجان إسا وجين غافي دبين كينيا خانغويا هرا تاتمرا هاتي نوجين تورتي غاري تشاتني غرا سجنتا كينيا تسمى دبرسا عايشة ميتاتي غويا سنيرا نفي ميتي مالي فك دوبا تفتين لي نا أصولنا فهمتي أنا ويا سنة وانت غمتشو جنرالك أنا سمعتشو لا ترتب جنرال كان قفا متيجون أمة ورمو هيوتا كينيا أكاسم موتا كينيا في أشتيو فسمعتشا توري أكاسم إنسان سمعتشو لا إدو سنة ترجمة توري يروس أنا نفكرني بالبلا رانتا كرا جنرال لوسينو جتشو جنرال لوسينو لا في أكاسم تينيا تما جنرال لوسينو لا في كانون جاني لا فاول كخانة ودو جنرال كنا سمعتشو لا بديمنو جرنال أوسين أبياني تيني لاكوف سانوف كناني لاكا توكولا مسادي جاني أودو سان أوسين أبنو لاكا أولكاني جنو نوغمّچود أن أولكاني كارا كارساني يولالو غمّچو إسان سيمچود أولالو كانو توسيني أسكارا أوكي فوليسي لجيچودا فوليسي تسون كيرونو توسيني لاف يرونو توسيني يعني كاني فات أدي أن سيروساني هين أغري كون أفدوبا دو فوليسي يا همار تجلس يا كلاب جريتين لو كاسول كابو تشان أرجع يروسني تاني لغارب بدبّچو دافي كابا وكين وانت كسمو كيسن أغاني أنا يروسني كانت أغاني أكو ما بيا برا دربي كان كيستي أمان مسلم تو تمسجد كيستي راساسان في ترسنتو نت دعامي ماله نينو مكابان كونن نت دعامي خانا فو أسرت تاني وني قدّان أماتشو بربادو يجودا Oromoon wanna kana qarqarsa irralee wanna kana hundee isaanii buqqisanii baasanii akka fottosanii hundee san dhugaasan baasanii maal irraan akka dhufe eenyu akka waan sawwajjatti akka buqqisanii dhugaas ol baasan barbaadan akka dhuunfaa kootetti jechuudha. Asirratti immoo ani wanni namni kumin irraa qabullee ambaasii Itoophiyaati. Ambaasiin Itoophiyaa bataalee dhugumaan dhugattuu ambaasiin Itoophiyaa hin dalaguuyyuu jechuun ni danda'ama. Nu fakkeenyaaf ni jiraanna biyyattii san keessa lammoota adda addaatu jiraata lammiin Itoophiyaa walumaa galatti ummata mirgi isaanii hin eeggamne kana kan nu goosisiiseetiin jedhe mootummaa kennallee osoo hin taane ambaasii biyyattii san keessa jirtu ambaasiin yeroo ummanni keenya rakkateeti yeroo dhaqanii rakkoo dhuunfaa itti himatan ambaasiin teenya feetu maallaqaa hojjette feetu janamaatiin ilaalte hojjette namni laafaan ambaasii keenya biratti hojjetu ambaasii keenya biratti rakkoo osoo dhaqee isaanitti himate furuu hin dandeettu hin furamuuf nama laafaa nama jabaa malee nama laafaa laaltee dhimma kana furuu hin dandeettu ambaasiin maaliif kana goote yoon jedhee laalo yoon ummanni kun walii galeetiin namni ummanni kun marti bakka takkatti dhufe mumkin dhugaan kun fottoo uuu dandeetti dhugaan kana baasuu danda'an ummanni kun kan jedhu walii galanii baasuu danda'an kan ta'u dhugaa kana baasuu dhabuudhaaf nama kana takaalama sadiin addaan baastee galchite warroonni isaanii as dhufan guyyaa lama bulanii galan warroonni achi keessatti ummanni keenya ijoolleen keenya uffata gaafa san godhatan guyyaa 18 hadda uffata jijjiiradhan guyyaa 18 bi'oo asan keessatti tan hadda uffata jijjiiradhan otoon akkasitti jirru warra guyyaa lama nu as dhufee guyyaa lamatti nu bira galchaa ture yoo nu itti boonnu warqaa keessan teebaltu akkas godhee warqaa keessan eebaltu akkas godhee jedhaniitti nu sababataa turan jechuudha. Kanuma gabaamsee ana gabaamarti dhimma kana duuka bu'anii akka dhimma kana fottosanii formaata itti laatan barbaadan akka kootitti jechuudha. Nu itti tarree uummata keenya kan duuba keenya jiruuf nu akka taanellee taanu bira tarree jirallee wanni mudateellee nu mudateera. Dubbiin kun immoo fottooquu qabdi. Eenyu akka hojjete maaliif akka hojjetame dubbiin kun hundeen kun akka dhuunfaa kootiitti kan yaadu dhimmi kun fottooquu qaba dhimmi kun bahuu qaba abbaan kana hojjete baasuu qaban jedhan. Komiin kiyya abbaan kana dalage eenyullee haa ta'u inni ubbeeka abbaan kana jechuudhaaf ammatti inni ubbeeka abbaan sun wanti nu kana jennu hin jiru jechuudha abbichi ubbeeka dhugaan namoota rabbiiti malee tanamaatii miti dhugaan hin turti malee hin qal'atti malee ni mubaatii akkuma Oromoon jedhu san ni baati gaafa ho'i waan achi naftuu miti kanaaf isaaniif rabbiin galata haa deebisu. Carraan isaan dhaqqabuu danda'a carraan akkanaa isaan irrallee gahuu danda'u yookiin namni nafsee ofiitiif qofa bakka ho'iin dhaabatu yookiin mishaa ho'i gaarii ho'iin dalagu ilmaan ofiitiifis saba ofiitiifis kan dalagu
malee nafsee ofiitii qofaa miti akka yaada kiyyaatti jechuudha. Oromoon hundinuu akkasuma jedhee fudhadhaa sabni kiyyaa jechuudha. Nu immoo guyyaa 18 hidhamuu dhiisaati waggaa 80 illee yoo hidhamnu taate saba keenyaa fi olomaa keenyaa fi beektota keenyaa uummata akka tumamuus nafseen keenyallee kanaan durallee irra wareegamee jira. Ammas uummata akka irratti illee wareegamnu rakkoon qabu guyyaa 18 salphaadha. Homaa miti. Kuni miidhama keenyaa miti. Isuma akkana godhantu isaanuma akkana godhantu hojii kana dalagantu uf miidhaara malee nu miidhuudhaan akka kiyyatti kan fudhadhu. Inni lammaffaan immoo warroonni kana dalagan akkuma jedhee jazaanii argatu. Qeerroo fi qarreen keenya immoo akkuma biyya keessa jiran Oromoo waan beekuu qaban jechuudha. Akka qeerroo fi qarreetitti qeerroon keenya akkuma biyya keessa jiru akkuma biyya keessa tanaan dura falmataa bahe biyya alaas jira. Kan saba ofiitiif hangammaatti dhaabatu jechuudha. Kan nafsee ofii wareegee biyya alaatitti yookiin dalagaa taabba'ee gara saba ofiititti nafsiyaa ofii jijjiiree gara biyya ofii deebi'uutti jira jechuudha qullaa isaa. Osoo nafsee ofiitiin waan godhin kana waan dubbadhu hin qabu. Walumaa galatti inshaallah nu Oromoo taanee dhalannes akkasuma ammas Oromoo taanee duunas wanti diinni keenya yeroo hundayyuu beekuu qabu jechuudha. Qeerroo qarree ta'ee uummata Oromoo kamiyyuu namni Oromummaa ofii jijjiiree duun jiru Oromoon dhalatee jechuudha. Kan beekuu qaba yoomuu. Nu ammas cimnee dalagna malee wanti nutti dhufu wayii rakkinni nurra gahu wayii guddaas haa ta'u diqqaas haa ta'u nu jajjabeessa malee nuuf duuba nu deebisaa hin deemu. Hamileen keenya cabaa hin deemu nu adaduma hamaa wayii nurratti dalaganii yookiin nafseen keenya dabru nu akkasuma jajjabaataa dhumna malee wanti diinni keenya beekuu qaba yeroo kamuu. Itti dhalata malee uummanni keenya irraa du'us irraa wareegamus kun jalaan dhalataa deema. Ilma ofiitti kennataa deema. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kan goolabiinsaa yookaan xumuraati waan ta'eef obboleewwan keenya gara iddoo isaanii gara naannoo isaanii geessuudhaaf guyyaa har'aa waldaan sikkoo manduu laaqana yookaan sirna laaqana asitti bifa addaatiin qopheessee nyaachisee geggeessuutti jira waan ta'eef hoogganaan sikkoo manduu asirra waan ta'eef isaan illee dubbisnaa kanaafuu sagantaan xumuraati maal jettanii? Jalqaba galatoomaa manni keenya mana marii sikkoo mandoo ka jedhu sagantaa laaqanaa kanaa obboleeyyan keenya sila akka aadaa keenyatti korma jiksanii gaala qalanii hoolaa qalanii dhiiga buusanii wal kabajanii akka itti jirruu fi bakki itti jirru illee nutti mijoofne yoo rabbi jedhe kanallee ittuma deemna. Haa ta'u mara irraan hafnu jechaadhaaf laaqana gabaabduu tana goone laaqanni kun waan guddaa ta'eeti osoo hin taane wal barachuu fi wal awareness wal godhuudhaaf wal qayyabachiisuuf hubannaa adda addaa uumuudhaaf wal argaa kana goone. Kanaaf obboleeyyan kiyyaan warri social mediaadhaan addunyaa irraa nu to'atan hundi obboleeyyan keenya kana yeroo hedduu dubbanne irra deddeebinu abbootiin amantaa hundi isaanii ulamaa'in islaamaa wanni uumame kun waan guddaadha. Tokkoffaa xiqqoo dubbii kana yoo laallu amantaanillee walitti dhufa. Tokkoffaa bakki wanni kun itti ta'e Makka, lammaffaa immoo ji'a hajjii ji'a ulfaataa keessatti huduuda haramaa keessatti namni ka hujjaajni dhahamee lafarra harkifamee miidhaan adda addaa irra gahee ijoolleen keenya kun immoo biyya isaaniitii jiruu fi jijjiiruudhaa fi biyya sanitti ka argaman maatii isaanii obboleeyyan isaanii beektota isaanii hayyoota isaanii gootota isaanii simachuudhaaf ji'a hajjii keessa rakkoon hin jiru ka jedhu itti amanuudhaan bakka sanitti argamanii wanni isin hunduu akka social mediaadhaan daawwattanii jirtan waltajjii san irratti dhimmi siyaasaa tokkon jiru dhimmi paartii tokkon jiru sagantaa simannaatu ture. Sagantaa simannaa san keessa ulamaa'ii gurguddatu ture warra miidhameellee jechaadha. Achi as warri qaama hir'ates jira. Ijoollee kanneen keessaa guyyaa 18 guyyaa 15 guyyaa 10 akkana mana hidhaa keessa turaniitiin hin galanii waan hojjetan kaayyoo manaaf bahaniif hunda hanqatanii galanii. Kanaaf kaayyoon isaanii kun akka isaanii bakka gahu
hundinuu waldayaaleen miti mootummaa waldayaaleen diiyaaspooraa irratti hojjetan waldayaaleen dhimma hawaasummaa irratti hojjetan hundi amaanaa isiniin jennaa ummata kana bira dhaabadhaa ijaarsa isaanii irratti hirmaadhaa suphaa warri mootummaas akkasumas deeskiin diiyaaspooraa dhimma haajaa alaa keessa ka jirtan deeskii diiyaaspooraa mootummaa naannoo Oromiyaa ka jirtan dhimmi kun dhimma hawaasummaati dhimma Oromoo laaluu akka hawaasummaatti ilaallee jechaadha. Wanni nullee asitti argamnee bakka kanatti jara kana wajjin dhaabanneef kara dhimma hawaasummaatiin dubbiin kun waan nu laaluu fi asirratti argamutti jirra. Kanaaf hundi keessanuu jabaadhaa isiniin jedha akkasumas warri dhimmi kun irra gahee maatii achitti gattanii galtan yeroo amma biyyi keenya jijjiirama keessa jirti. Daandii jijjiiramaa irra jirti. Jijjiirama kana irratti hirmaachuudhaan dinagdee keenya haa dhuunfannu haa ijaaramnu seeraan dhaamsa qeerroo kaayyoo qarree bakkaan haa geennu gaafii abbaa biyyummaa ijaaruu keessatti deebisuu keessatti gahee keenya haa taphannu isiniin jedha. Hundi keessanuu galatoomaa warri mana marii sikkoo mandoo keessa jirtan hoggantoonni obboleettiin teennaa Obsi Ulee Hayyuu Dr. Hamza Dr. Qaso warri hundinuu warri maqaan hin dhahin Sheikh Kamal warra South Africa Sheikh Sultan warri Jidda jirtan Obbo Tullu Abubakar Lode kanaafi kan kana fakkaatan Hassan Hawi warri Amerikaa jirtan hedduu maqaa isin dha'uun danda'u dhiifama naa godha. Hundi keessanuu baay'ee galatoomaa wanni ijaaramneef wanni walitti qabamneef maqaa guddaa kana baanneetiin wanni sochoonuuf guyyaa akkanaa kana ummata Oromootii gahuufi Arsii qofa osoo hin taane ummata Oromoo guutuu jecha wanni irratti fufsiisuu akka dandeenyu irratti haa hojjennu isiniin jedha. Baay'ee galatooma. Ulfaadha egaan kabajamtoota keenya xumura irratti qeerroon bakka takkatti isin galateeffata afaan takkaanii yeroon kennan qabnu waan ta'eef amma gara xumuraatti deemna. Mana marii sikkoo mandoo laaqana kana affeeraan godhuu keessaniif galatooma jecha urga kaleessaa isaan kun warri mana marii sikkoo miseensi isaanii jechuudha nurraa nafne dadhabne hin jenne dalagaa isaanii dhiisanii nu wajjin asitti cinqamaatiin hin jiru. Ammas immoo warroonni gammaa nu wajjin dhaabattanii nu wajjin cinqamaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan ammallee warroota keenya warri makkatti nurraa haftan hin yaaddayinaa wanta kana jechuudha. Yaaddoon keessan nu hubatamaa jira garuu hin yaaddayinaa nuti hin kufne xiqqoo isin gufanne malee. Kanaaf gufuun kun immoo akka fuulduratti deebisu nu taasisa. Ammas immoo warroonni maatii keessan asitti jirtan jechuudha warri ala jirtan warri biyya keessallee jirtanii dhageettan hin gaddinaa hin yaaddayinaa isiniin jedha. Gama biraatti immoo hawaasa keenya foonni jennu inshaallah nuti isin qabnaa abdii keessan jirra ammallee immoo jechuudha isin irratti kufneetiin jirra. Waan nu gootan wajjuma laallaa fuulduratti immoo nullee bakka isin argitaniif gara sun deemtan isin wajjin jirra jechuudha. Galatooma. Galatooma egaan daawwattoota keenya sagantaan xumuraate an akka kiyyatti Musa yaadaan qabu tokkoffaa mootummaan ijoollee kanaaf mataa jiraati kondominiyeemii namnummaan arke kaabaa kibba bahaadhaa dhufee itti galu jiru kana kondominiyeemii tokko kennee fi suuqii takka itti dabalee fi ijoollee kun of dhabsuu danda'an jedheetiin amana daran kaan irra yoo dalagatanii itti fufuu danda'an jedheetiin amana. Gama biraatti waldaaleen akkasuma abbootiin qabeenyaa gara ijoollee kana takka fudhachuudhaan hojiilee seensuu yoo danda'an gabaa uummatti rakkoon tuni dhaabbatteetiin yaada. Anis akka kiyyatti shamara takkaa fi dhiira takka furadheetiin miidiyaa hiliif keessa akka isaan dalaganii Xaahir Muhammad Waadooti Wadaajooti miti Nayama deemi isa fuudheetiin inni illee akka miidiyaa kana arrarraa eegalee akka inni dalagu barumsa isaallee itti fufeetiin muuxannoo qabu akkasuma gara ogeessuma kaameraatiin akkasii ediitiidhaan gara fuula duraatti ammoo akka gaazexeessummaatti illee akka inni dandeettii guddaa qaba jedheetiin amana waan ta'eef akka inni dalagu anillee nama lamas keessa furadheetiin deema. Namoota ammoo uummanni Oromoodha hundi akka bifa kanaan itti deemaniin abdii guddaan qaba. Inni kana booda Xaahir Muhammad Wadaajoo waadu kiyya waan ta'eef akkasitti beekaadha. Egaan warroonni maatiiwwan hiliif maltiimiidiyaadha. Nama tokko dabalaniitiin jirra waan ta'eef bifa kanaa yoo wal bira dhaabbanne wal cinaa dhaabbanne rakkoo xixiqqoo miti gurguddee hedduullee keessa qaxxaamuruu dandeenya. Sagantaa keenya goolabneetiin jirra. Nagaa nuuf tura bakka jiranitti nagaa nuuf qabaadha. Bakka takkatti wanti jettan yoo afaan takkuun jira. Oromoon tokko taanee deemnaa wal bira dhaabbannaa wal battannu wal ijaarraa. Hiliif Multimedia.